كرر صدق أنا أستاذ بدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جبت السلام أنا قوم عم عليكم. ديك نجاح هيا. ديك سنو بقى أنا جرات دكتور أسياس. بقول وانجيل. والله أنا اللي ريف ما سرت بچو جرا كنا جيت اللي دبين سيئتين يادات اللي نتوري واني ديما جرو وان تا إنا من كل فو يومي واني ممن جيك سني بوهاني والله واني ممن جيك سني بوهان سلا وسو سلا نمني وبتو جراتي سبب نسادا نمني علمي أورومو دا وسوكون من الرغبة وسوكون أمو دعات إنجرو وسوبك فمات إنجرو أيون أورومو دا بكا غراغراتي سوركتتيني ممن جيكسيتين أغرقارا جتو جتشا جرتو إجولين تينيا إجولين هيوما جرات إكسيتي بيانامات بكتة سيرام ملي جرات كلبو جراتي وسودوتي يو وبي وني جراتا وقدا هنجره يا ربي توكي چمالي يا ربي توكي جتاتي مالي katika ufiqo fa rabbini ko darra qabeetin jiraachisu ijoolleen keenya ijoolleen akkasiidha amantaan tokko kasabaan tokko kasila wal bira dhaabbattee wal utubuu qabdu yaada ufiidha walitti deeffattee waliin morkattee ufii isiiti wal ajjeesuuf deemuun karaa wal ajjeechaa rabuun waan hedduu nama gaddisiisu qalbiilee nama cabsa yaa'isa haasa'u ufillee baay'eetas nama hin jettu ani asin dura wallahi osoo Indu badheeraati yaadaatiin ture Dr. Asliyatilleen taatu namni biraalleen jechuudha sila wantoota kana kanneen irratti hojjechuu barbaachisa ture gaafuma jalqaba beeyta innal harba mabda'uha kalaamun jedhanii lolli jalqaba haasawati xiqqoodhaan jalqabdi ibiddilleen qaanqee xiqqoodhaan jalqabdi gaafuma ijoollee wal arrabsuu jalqabdu osoo ijoollee ganda kam keessaayyuu ijoollee waa arrabsitu dhaabbadhu jedhanii gandi hundi isaatuyyuu ijoollee waa arrabsitu osoo dhaabee jiraate dubbiin asii hin geessu haa ta'u garuu ammoo namni hunduun callisee ijoollee tana ijoollee duriyyeedha uumaan taatu jedheetuma akkasuma callisee garii isaaniidha garee ammoo ijoollee waa beektuu dhalleedha tataatee dogongoraan keessa buutee jirti hundumaa husilaa suuta jedhaniitiin akkasitti dubbisuu malanii gaafuma san dhaabsisuu malan amma achi bira dabarte lubbuu namaa bira geesse wal saameetiin Oromoodha warra amantaa tokkooti muslima warra shahaadaa lamaa walitti qabu وفي والكبني رجسني أمو والكتاتو جيرانجياني يود أجاهن أكمل نقدسيسا والله أكمل نقدسيسا بيورماتي كبكتشو الأفبان هي ما جلابان بيورما دايكني أمو بيورما كيستي مي بيكون أكت نجيب بولا منس نمني بر يوسودي كيستي أتي أنسوماري جتين ما شاء الله تبارك الله جرين نمني سفودتا قروا إثيوبيا دوات جتين أمو ما شاء الله تبارك الله جري سكاليك كبيتكش مويدا سيدوبتا نما سيري سيبيكو يزمن ستين مركا بيكم كيستو جيجو nuti ammoo osoo namni ormi nu jibbuyyuu maaliif ormi nu jibba jennee amala keenya san jijjiiruu osoo hin taane hammeenya irratti hammeenya dabalata asiin dura sabaa wal qooda jedhanii Itoophiyaa jibban amma ammoo Oromoodha Oromoon tokkichi ammoo gandaa wal qoodee wal ajjeesuuf wal reebuudhaaf jecha wal barbaaduuni waan akka malee fokkataati waan akka malee nama gaddisiisulleedha ijoollee keenya ijoollee Oromoodha mee rabbi keessanii jedhaati gad dhaabbadhaati ilaala kiristaan osoo hin jedhin مسلم وسون جدي واقفة تالو وسون جدين أكا ودي قراتي تيميل أبداتي وفلادا أكا تجرتن مالف بيابان اللي جداتي تنتلا هيوم ما بقتشو بياباتا ملي هيوم ما تكبساو بياباتا إسن كبساو تا وسونا كيساتي متي كبساو تا موتم ماتي الليمت هيوم ما تان كبسو نجتني قرا كيسن بيلان هدتني كون بحر چئے كون لبو تيسن أمو كايروبا ديم لبو تيسن دوأتي كنتني بحر قرى أكا ملي نمو سوداچسو كيس چئتني ijoolleen kuwwan ammoo barahaa maal fakkaatu Somaalee akkasitti nama hattu kamaal jettu ijoollee warra akkasi san keessa baatanii hundi keessanuyyuu waan keessan bahin hin qabdan yoo nama muraasa taate malee irra caalan hiyyummaa dheessina jettanii maatii keenya jijjiirra jettanii qeeteen jijjiirra jettanii ufiyyuu jijjiirra jettaniitiin baatan osoo akkasi jirtanuuhu as deebitaniitiin waan baataniif wallaaltanii waan biraa irratti miidiyaa irratti baatanii wal nyaachuun wal qeequun wal arrabsuun kuni وان والله وان أكمل أنا مقدسيس وان إممان أنا مبوجس وجدّو وان أكمل إممان أنا مبوجس سبب نسارة سلا وصونته الجنة تنجنة وصونته الجنة بر أفججيرة عندك نججيرة وان قدّار نموني أما عندك يف دبّدا جلو كارسيف دبّدا واللوف دبّدا جمّاف دبّدا هررجف دبّدا إبلوف دبّدا جري دبّدا كون قوتو نسارة وصودر أفججيرة جراتي وان قدّا وصوفين ججيرين عند قوتو أف دبّدا شو أفكا
osonuti hundi keenya hojii qabannee miidiyaaleen gabaabsineetuma miidiyaa waan gaariidhaaf itti fayyadamnee ammoo uf jijjiirree ganda keenya jijjiirree haadha teenya abbaa keenya uffata isaanii jijjiirree fi osoo bobbaane waan guddaa ture. Laakiin nuti abbaa fi haadha uffata itti jijjiiruudhaa miti gara biraatti deemuu jirra jechuudha. Kun akka dhaamsaatti. Keessattuu ammoo ijoollee musliimaati. Oromoo keessaallee ijoollee musliimaati. Ijoollee islaamummaa qabdan, ijoollee shahaadateeni dubbattanii, ijoolleen asirra jirtan ganduma afurii ka asirratti namni akka malee jibbaachisaa jiru. Ijoollee Jimmaati, ijoollee Sikkoo Mandooti, ijoollee Harargeeti, ijoollee Wallooti, kanuma malee ka biraadhaan jiru. Gandoota biraatii miti. Warra shahaadateeniin silaa walitti isin qabdu, laakiin ammoo shahaadateenii gattanii, Oromummaallee gattanii, safuullee gattanii, waa hunda cabsitanii, Oromummaa gaafa duraadhaa dhiiga keessan jigsitanii waliin boossanii, waliin dhiigdaniitiin haga danda'ameen diina afoo dhaabbattaniitiin lolaatiin turtan sanillee dagattanii waggama muraasa keessatti waa hunda gattaniitiin bakka khalaas ofirraa bobba'utti jirtan. Yaa ijoollee keenya, Islaamummaallee kan itti ajaju kanaa miti, safuun illee kan murteessu kanaa miti, aadaan keenya illee kanaa miti, wanni hundi keenya kanaadhaa miti. Isin waan maanguddoonni biyya nu barsiiftullee dhiiftanii, waan namni guddaan dubbatullee dhiiftanii, waan namni sirnaa dubbatullee dhiiftaniiti waan biraa hojjechuu jirtan. Mee of laala. Kan xumuraa irratti ammoo dhaamsiyan dubbadhu, yoo akka tasaadhaa namni baalageen hin dhalata ganda kam keessaa. Namni baalageen hin dhalata. Namni nama arrabsuun dhalata. Kun aadaadha, kun waama jiru. Laakiin namni duraaniidha. Maanguddoonni duraanii haga fedharriillee habaasuuti nama baalagee qabaniitiin rukutan, qabaniitiin tumanii sirreeffatan. Amma ammoo namni qabusa qabu hin jiru mubaala qabateetiin as baheetii wanna jedha. Yoo nam tokko waa balleesse arsii keessaa ka'eetii waa balleesse nama sanitti duuluu kan qabu awwala ijoollee arsiidhaa haa ta'u yaa jara keenya. Yoo Jimma keessaa ka'ee nam tokko waa arrabse isaaf tumsuu sun taane namni nama san adabuu danda'u Jimma haa ta'u yaa ijoollee keenya. Nam tokko Harargee keessaa yoo ta'e ka'ee waa arrabse namni dura isa tumsuu sun taane namni dura isa qixaatuu qabu namni dhaabbadhu jechuu ni qabu ijoollee Harargeedhaa haa ta'u yaa jara keenya. Yoo Walloo keessaadha namni tokko waa ka'eetiin arrabse namni dura mucaa saniin dhaabbadhu jedheetiin dubbachuu danda'u ijoollee Walloodhaa haa ta'u yaa jara keenya. Arraba nama baalagee nama gosaan, gandaan, lafaan, olii gadi nama qoqqooduudhaaf deemu ufii ganda keessan irraa jalqaba gorsaanii, lolaanii akkasitti qajeelfadha. Gandarratti waliin qarqaarina, addaa waliin qoqqoodina. Salphinnatti deemutti jirta. Biyya kana keessatti, biyya amma Suudii keessatti bakka amma jirtan kanatti isin akkani jirta jiraataa dafqa keessan jigsaa bakka mukayyafni jirretti dafqaa akkasi jiraachuun keessan osoo jiruyyuu isin as deebitanii akkana gochuu waan gaarii miti abadan. Kanaafuu yaa obboleewwan kiyya qaali. Isin qaqqaaliidha. Namoota jajjabulleedha. Ilmaan boru biyya ijaartu waan arra boru isinsaa gaafa maanguddooftan isin saalfachisu hin dalagina. Gaafa maanguddootaata waan isin saalfachisu inuma hin dalagina. Dhiisa tun taakiraadha. Taan ammoo asli waan ati dubbatte sanii irratti qarqaaruu inuma barbaada. Sunis waan ati dubbatte sanii ammaa fi akkamitti furmaanni godhamaa kan jedhu as oofuudhaaf achi oofuudhaaf maletti ijoolleen akka tasaadhaa ijoolleen Sikkoo Mandoodhaa tanii ijoollee qabdee uf biraa qabdu yoo jiraatte ammuma gadhiisuudha. Nyaachisa obaasa wal nyaachisa obaasa malee yaa ijoollee keenya akkana waliin godhina rabbii keessanii jedhaati. Ammuma kana gadhiisuudha. Wanni xaaxaa barbaachisu hin jiru ganaa Tanzaaniyaa deemnaa fi wala Ameerikaa deemnaa hin barbaachisu. Tanzaaniyaatti wanni araaraman hin jiru. Araarri isin araarsan hin jiru. Isin dhiiga tokko. Ammuma kana ijoollee wal nyaachisa. Ka ijoolleen dogongoraan qabdan isin bira jiru gamaa gamanattuu nyaachisaati ijoollee obaasaati ijoollee miskiina waan agadachuudhaaf baanu ganda irratti illee wannan jedhe. Yoo waltumuu barbaaddan ammoo warri miidiyaa irratti wal arrabsitan kun waltuma. Yoo waltumuu barbaaddan akka gaariitti wal garafa, akka gaariitti waltuma wal caccabsa warri miidiyaa irra jirtan. Warri miidiyaa irratti gandaaf jecha wal arrabsitan kun yoo waltumtan rakkoon qabu. Isin yoo waltumtan nutuu yuddas nu jedha bakka. Yoo isin waltumtan warri miidiyaa irratti wal arrabsu wama rakkoon qabu kun maaliif jennaani bakka isin onnee godhattanii wal daffartanii walitti baa'uu jirtan kun rakkoon qabu. Laakiin ijoollee miskiinatti dhiyaatanii gandaaf jecha garasitti kuni waan hamaadha waan akka malee safuu cabsu. Yoo wal arrabsuu barbaaddan ammoo wal arrabsaa jirtanii misila nama arrabsu nama ganda arrabsu walitti yoo dhaadattan walitti dhufaati yoo jajjabaa taatan kun makiinaa qabdanii gariin keessan makiinaallee qabaa
ولت دفا رياض اللي فاقو متي كيلومتر اسير راكيتو انو رياض دي مداف كيلومتر دي بتربه قف ولت دفاتي والركوتا اجول مسكين ربي كان بيابات جيرين وفي دا وانا جوبات تر يكتكم كم وتكل وانا جيرينا ان ولتما وتجود امو ولتي سن اججو دافي متي مالي جناني اسنتو يو ولا ربسو جيري جودا امو اسير راوني دبرسو برباد اجول مقاسي كومندوتي anilleen dhalata machiiti maqaasi komandooti maqaa manguddoota biyya keenyaallee osoo hin kabajin waan aadaa arsiin qabneen safuu arsiin hin qabneen safuu si komandoo hin qabneen gabbaatanii miidiyaa kanarratti hafarsuu jirtan kan nama arrabsuu jirtan kan waan afaan namaadha hin dubbanne gabbaataniitiin dubbachuu jirtan rabbii keessan sodaadha itti dhaabbadhaa isiniin jedhe kanarra isiniin dabarsu yoo rabbii keessan sodaattan yoo ilmi barakaa qabu narraa haa ba'u jettan yoo ganda keessatti akkana baaramne jettan rabbii keessan jedhaatti dhaabbadhaa das isiniin jedhi wani dalagaa jirtan kanuma aslii galatoomi rabbiin si haa barakachiisuuti atilleen ammoo gorsiin sirriitti jabeessi sirriitti gorsiini ijoollee tanallee to'adhu amma nu waan nu dubbannu caala si dhagaani irra deddeebi'ee yeroo hedduudha gorsiin akka sirriin jirre achi fagoo deemuun duratti ijoollee sitti dhiyaattu kana gorsiini akka karatti deebi'an godhu kamalee daangaa dabarmaa jira kanuma siin jedhaati naaf galatoomi bagana waan naaf siteefillee rabbiin si haa barakachiisu kanuma jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Dhageettan dhaamsa ustaazallee ijoolleen kenna ani baay'ee hundi keessanuu kiyya teenna isin jaaladha walaa ijoollee walollee hin beeytanii kennallee ijoolleen arsii hin beeytanii hunduma keessanuu isin jaaladha please ammuma hundi keessan ijoolleen kenna ka wallollee ka arsillee yoo ka balleessillee jiraate badii keessan anatu fudhata hundi keessan yoo gama wallootirrallee badiin jiraate ka dura arrabse yoo gama arsiitirrallee ka dura arrabse jiraate ana abbaa badii sanii ana godhaatiniin please gadhiisa hafarsolleen badii qabaatu usmiyyalleen badii qabaatu kingi ahmadillee badii qabaatu namni biraan maqaambeellee badii qabaatu baadii nama dubbiisan kaasee anaa fudhata miskiina dararina gadhiisa nuti obbolaadha rakkoon keenya tokko gaddi keenya tokko gammachuun keenya tokko sinigala miti wal gadhiisa gaarii miti maqaa keenyallee gaarii miti ammallee walitti aanna ilmaan adeeraniiti isa dhugaa rabbi jechuudha anamma mucaasan wallaahi ennu abdii bilisummaa amma karamatu seettan kana viidiyoo isaa deengadda argee hirriban because gaafa ilmoon jaartii irratti gattee wajjin cinqamaa ture walii bilbilaa turre haasaa turre asfidee isinuma itti kadhataa ture waan ani haffaasa haqa irraa qaba jechuun nama haqa irraa qabu tokko hirrifatta wallaahi baay'ee jaaladhaa mucaasan isaa nama arrabsuuf miti ni gala miti kingi ammadiin kun halkanii guyyaan arrabsaa ola guyya tokko deebisee hin beeku nama ijoollee hunda amma ramzaan konfaanti arrabsaa ola guyya tokko deebisee hin beeku because kiyya waan taataniif ni arrabsitan waan isin jaaladhu biyya tokko laalee isin dhiisa waan isin ittiin dubbanneef so halkanii guyyaa ilmooti yaayyuu arrabsan haadhatii yaayyuu takka isinitti godheen beeku keessa nyaadheen beeku kiyya nyaata garuu waan keessan ta'e arrabsan waan ta'eef isinis ka walloo kiyya ka arsillee kiyya hundi keessanuyyuu takka gaafa arrabsanuu deebisee hin beeku har'a isin obbolaan kiyya lamaan jaarsun malee dhabne obbolaa kiyya lamaantu wal doraraa jira warri waa qabdan please rabbumaa jedhaa gadhiisa wal gadhiisa bakka jirtanitti dubbiin guddisina wal gadhiisa yoo hafarsoon badii qabaates yoo kingi amar badii qabaates yoo usmiyyeen badii qabaates ana fudhata ana balleessa waan sani gadhiisa kan dhuftuuf himmootu olola miidiyaa gubbaa deemaa jiruuf lafatti waliin tuqina please wallahi ashii karaa kanaan ali atillee ergaa kana ijoollee keessan biraan sheekotattillee naa himi kanuma barbaanna ummanni kun ummata miskiinaa ummata fayyaalessa akka isaan wal dhaban hin barbaadu ana oromoon akka gandaarraa walitti buutu nama barbaadu miti hin barbaadu osoo akkas faayidaan jiraate ma namni akkaraa deeggaraa qabu hin jiru nama wal ficciisuu danda'a bara yaa imaasirraa deemaa jiru kana ani waan warra akkanaa ta'eef na jibba yoo nama meeqaa wal fixa أستاذ جراح الناس يحيى جراح الناس أستاذ أبو يحيى دبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله جزاكم الله خيرا وفقكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ردي بنه في ربها